multi production. Wow. Yeroo mudura asbaan maaliin asbaan beeda magaalaa Jimmaa kan London York fakkaatu sanaan fallakas jedhan. Magaalaan kun Afrikaa keessatti iyyuu hin jirti nama jechisiisu. Kaameraa pronti kanan gubbadha gad. Godhani magaalaa magak balalak dalalak jagagak bokokok godhan abbo. Magan dhiyaadha. Yaw. Let's go. Taayeteen. Agartee kabaja ulfina aadaa Jimmaa agarsiifte laala agartee agarsiisoodha. Sirbeessu duraanuu agarsiisoodha. Aadaa Jimmaa kabaja safuu intaltii abbaa manaa isaatiif qabdu taa'ii jetteen jechuudha. Inteessiftee ol kaatee teessiftee jechuudha. So sanaan booda sirbii itti fufa. Intala kana ni beektani miti intalti kun hayyuudha bar jaartii Sayidooti. Wow. Silkiitti kenne fuute intala mootii jedheen. Intala mootii Oromoo haa taatu malee fedhu Shawaa haa taatu, fedhu Wallaggaa haa taatu, fedhu Arsii haa taatu, fedhu biyya fedhe haa taatu Oromoo taanaan guutuun intala mootii jechuudha. Intala Abbaa Jifaar jechuudha. Beet intala mootii jedhan. Taatoo irratti moodelistii taate dhiyeessite ammaasis shaamara Jimmaa bakka buuteeti dhiyeessite garuu isin Shawaadha. Bakka jaalalli tokkummaan kana ta'uu qaba. Let's go. Wow. Adam Muhammad kan sirba hayyaawuuf sirba gujii sana kan sirbe sana ammallee ritmiinchi istaayiluma sirbachaati raappara modern daansiidha. Aadaa Jimmaa bifa ammayyaa kanaan beeksisuu gatiif pro galatoomne. Wow. Hinjanaa jira aboo magaalaan Jimmaa maal fakkaatti ante? Ni warquma fakkaatti kabbee. Alla magaalaan numa tolfamte wayyoo amazing. Waa hunda caalaa Wow. viidiyoo keessatti wanti natti tole bareedina magaalattiiti. Wow. Welcome to Jimmaa. Intalti warra manaati akkas turaan siin jedhe sana gartee warra manaa taatee jirti siin manarraa gadi itti dhufaa jirti simachuudhaaf jechuudha isa. Inni immoo biyya biraarraa dhufaa jira jechuudha. So isin taatoo kana keessatti maal taate muuziqicha keessatti ijoollee Jimmaa bakka buuteeti, shamara Jimmaa bakka buuteeti. Yes, of course. Modelistiidha garuu isin Oromoon hundi obboleeyyan. Wow, let's go. Welcome to Jimmaa dhufeeranni. Wal simatanii jiranii isin simattee jirti. Sirbichi amazing. Sirba baay'ee taka gaariidha. Sirba baay'ee taka jabaadha. Wow. Kottu waliin buuna, kottu waliin deemna. Wow. Where? Guma, Wow. geera, you know, limmu. Tokko tunaan bisin hunda iyyuu yaame jechuudha. So dandeettii walalochaas, ritmichis, mootornummaan isaas, ammayyummaan isaas amazing. Muhammad. Sirba kana duuba mee eenyutu jira? Sirba kana akka sirbi kun bareeduuf eenyutu gahee olaanaa hojjete ni ilaalla. Walaleessaan Adam Muhammadii maqaan mata dureen walalochaas intala mootiiti. Music arrangement and mixing freezer taayyeedha. Walaloon Adam Muhammad. Walaloon matuma isaatiif ilaala. Adam artistichi kun walaloo ofuma barreesse. Waadaan Geetaachoo ni gargaarti yeedaloo. Yeedaloon Adamii fi Gildoo Kaasaati. Kan yeedaloo sirreesseef Adamii fi Gildoo Yaasaati. Daaraktarri muuziqichaa Biruk Balaayineeti. Daaraktar of photographiin Yohannisi. Kaameraan Selemoon Teediruusi. Kalarrii viidiyoo kan sirreesse Iyyuub Yohannisi. Kaastamni Biruk Dassanyi. Moodelistiin intala kana Ayyaantuu Daggafaati. Ayyaantuun Daggafaagaa diraamaa yuutuubar hojjetaa turte. Sayidoodha wajjin yoo kan yaadatan ta'e. Darniin Abdusalaam Warqooti. Abdusalaam Warqoon beektan Guddinyaa Abdiifaadha. Fi Bashashaa Stuudiyoodha.
So size zariun bellatati masteringin eenyu masteringin nangale location the manager Abdusalam Workuti location ni manager location kan bakka eenyu Abdusalam Worku sirba kana keessatti gahee guddaa taphatee jira kan bira production manager activing Sifan Korma modern and culture dance group Shanan Gibe dulluma sunillee shubbisa keessatti fi daansii keessatti gargaaree jira sponsored by African Water thanks to Abdi Getacho Tahir Jimma City Moyor Abdiin illee gara sponsora kana keessatti argamee jira so jarri kun egaa Abdiin galafee duuddaati dhimma waa'een Jimmaa lallannaan Abdiin Getacho sannabamu kara fedhe yoo ta'e karaa amantiitiin karaa gargaarsa hawaasummaatiin Abdiin waa'een Jimmaa kaafamee Abdiin hin dhabamu jechuudha. Namoonni sirbi kun akka inni milkaa'uuf waan guddaa hojjetan warra nama isiniin jedhe kana jechuudha. Let's go. Masaraan Jimmaa Abbaa Jifaaris amazing. Masaraan akka ajaa'iba kanatti tole. Bar yoodhuma duraan baay'ee nuti faan warroonni biyya Arabaa turre kun arraanfachuu namnu bara haalli lafaa miidiyaan haalli agarsiisa lafaa biyya keenyaa maa kun New York immoo London immoo bayi wow waan Jimmaa kanaan Masaraan Abbaa Jifaar hin hafu bilillee hin haftu steetiiwwan afran guuma gommaa Jimmaa fi Geeraan jarri kun hin hafan steetiin kun hin hafan maqaa sirboota bakka yoo jarkaan walitti qabuu dadhabdee sirbuma dhiisuu qabda amma artist Muhammad baay'ee takka nu gammachiisee jira walleellisaan Adam Muhammad amazing wow wow magaalatti agartanii kaatanii qoymeetti isin buuta magaalatti wow addabaabaayii masqalaa kan jedhamu bakki kun immoo siidaa moototaati siidaa mootii Abbaa Jifaar wow amazing kallattii afuriin baalita agarte baalita bakka kana yoo dhattee dhaabbatte magaalaan Jimmaa guutuun si jira mul'atti jedhan yoo amazing lafti strategies jireen jedhamti bakka jireen kana duraanuu masaraa mootii filachuun amazing wow Faafaateen kun eessa guys warri Jimmaa Faafaatee kana naa himaa Faafaateen kun eessa amazing wow Faafaatee akkasii argeen beeku by the way masaraa Jimmaa illee takka masaraa Abbaa Jifaar illee takka argeen beeku ani otooni guddatinan biyyaa deeme so masaraa Abbaa Jifaar illee takka argeen beeku fedhii kooti amazing dhaquun ni naqa Jimma wallahi hambaalee seenaa duraan waggoota hedduu dura qabdu bu'uuraalee misoomaatiin calalqee abo wow isin kun immoo Jimmaa waan fakkaatu isin kun hayyuun ayyaantuun daggafaa kun asirratti ijoollee Jimmaa bakka buuteet ilaal ayyaantuun shawaadha dhaloonnis garuu akka ijoollee Jimmaa bakka buusa lala muuziqaan seera aartii tokkosi waan ta'eef let's go sirbi Jimmaa yeroo jalqabaatiif bifa moderniin ta'ee kan sirbe Adam Muhammad thank you very much bro amazing maali wanni keessa qabaante raappi godhe baraata aadaa uffannaadhaa fi bifa akkaataa hojiitiin agarsiisee gattumeedhaaf oltumees keessa makee boodarra garuu akka nama hawwatuuf raappitti dabale amazing wow
Aya. Bishaan kun gibeedha moo eessa? Gibeedha? Warri beekamee gibeedha bishaan achi. Dooniin ajaa'iba. Bishaan biyyoota Arabaa bara soogidda bara. Bishaan kana bara dhuguu siif ta'a bara. Lolaa fakkaata malee bara bishaan ajaa'ibaati bara. Uffata ittiin miicataa, wariin nuddii, amazing. Amma fakkeenyaaf biyyoota Arabaa kana keessatti barbaaratu xaliilame bu'uuraalee misoomaatii fi dhugaatiidhaaf illee oola. Amazing. Kun bishaan biyya kanatti warqiidha bee. Nafsi waliif taana wayyo. Nafsi waliif taanaadha moo nafsi waliif taanaadha? Naangalle. Wayyo ite isinis intaltiin bareeddi ante. Wow. Wallahi intaltiin baay'ee takana bareedde. Bareeddi wallahi. Amazing. Isi kana duraanuu gisee isin diraamaa dalaytu natti tolti ana. Bakki kun eessa? Masaraa Abbaa Jifaar jechuutti masaraa Abbaa Jifaar miti. Eessa magariisa inni kun? Magaalaas miti baadiyyaa wayii keessa. Paarkiin wayii baadiyyaa ta'e keessatti ijaaramee jira. I think limmuu natti fakkaata. Paarkiin wayii bakki hadiiqaan bakki bashannanaa wayii baadiyyaa wayii keessatti ijaaramee jira. Bakki kun magaalaa illee miti. Intalti isiin kun immoo Jimmaa natti fakkaatti. Ijoollee Jimmaa natti fakkaatti akka yaadatti. Amazing. Isiin illee bareeddi. Masaraa Abbaa Jifaar gubbaa teessee jirti jechuudha. So moodelistiidha. Bareeddi maashaallah. Nyaachifti. Hayyuun isin bareeddi. So amazing. Sirbicha keessaa bakkumti hin taane hin jiru. Bakki hundi ta'ee jira. Naatee jira sirbichi. Nama hundaafuu ta'ee jira. Amazing. Ugum yaa bareedina fuula kee bareedee booji'ee qalbii na raasaa jedheen. Abeet walolocha. Amma duraanii sana nuti bareedina magaalaa, gilaaskiicha, akkaataa taphicha, adeemsa kaameraa waraabbii fi kana laalaa turre. Garuu waloloon laalle. Waloloonis hin jiru kaa waloloon akkasii. Wallahi waloloon akkasii hin jiru. Walolochis ugum yaa bareedina fuula kee qalbii na raasee bareedni kee jedhee bara. Waaw. Ayyaanni koo Jimma na geesse jedhe. Wow. Warri Booranaa kun ayyaana laallate. Amazing. Daniina sirbicharraan, istaayilii sirbichaan, bareedina sirbichaa ibsuudhaaf yeroon nu hanqate. Kanaafuu jennaan reakshinii sirbichaa bakka lamatti qoodeen isiniif dhiyeessuudhaaf filadhee jira. Kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya reakshinichi kana fakkaata. Adam Muhammad baay'ee takka galatoomii sirbichi nuuteera akka dargaggeessa yookaan ijoollee lafaa dhufaa Jimmaa takkatti big love and big respect nuuf galatoomii isiniin jedha. Let's go. Nagaan naaf tura. Viidiyoodhuma reakshinii viidiyoo makana kutaa lammaffaadhaan walitti deebina. Warri subscribe godha hin jajjabeessaa. Let's go. Hanga dhumaatti nu wajjiniin hordofuu hin irraanfatina. Viidiyoo biraatiin dhufaa jechuudha.